Oduu ammee Gaazexeessituun FIB sabboontuu Ahimad hidhaa guyyaa 5 booda hiikamte jirti. Caamsaa 26 bara 2022 kamisa darbii galgala bakka hojii ishee ooltee osoo gara mana isheetti galaa jirtu magaalaa Finfinnee kutaa bulchiinsa Nifaas Silk Laaftoo aanaa Labuu poolisoota lamaan qabamtee hidhamtee kan turte sabboontuun aanaa Labuutti waajjira poolisii iddoo addaa muuziqaa Safar jedhamu argamutti halkan tokkoom erga bulchanii booda sa'a 8tti poolisoonni magaalaa Bishooftuutti dabarsanii kan laatan. Magaalaa Bishooftuu ganda Duwwaa 5tti geeffamtee hidhamuudhaan qaamni ishee himatee fi sababbii ittiin himatamte osoo hin barin ganama guyyaa irraa mirga wabii haadha ishee taameef gadhiifamuu ishee FIB TV'tti himtee jirti.